Aboo garagalcha ushaa lichi. Godi ha. Aboo ajaa'iba bar. Tarraa woy. Haruma taatu hime. Harra kujirani. Maalirra keenya. Qoy maalirraan kaan? Beekuu duraati. Hayyaa konnekshinii guuta kana zabbata guuta kurkummiinadha guuta kana dhiita bar dadhabe. Daataa naqeetiin amma daataa naqee gun daataa naqee maasuliin baasa jiru. Bara ajaa'ibaar. Furiina kutame. Bu'aanas faasii eegu jira je'eetii kaniin kabajaa itti godhu jiru. Wanta tana silkii tanaan cabsee lafa darbaa bushittiidhaan. Tana dhaabdee. Yaaddaa dhufee anas kiyya. Ya Rabbi tolchi. Dhufne gaa amma. Aammi walumaanuu warra reefuun tana dhadhabee kutee sol deebisa. Maali shakkanii beeytanii? Warra karaa Ameerikaatiif maaree kanaa sagantaan itti dabarteeti isaanii wallee du'aa nu godhu jira jeetiin bar. Baaragee. Hai. Gizee beeyta namni akkamiin na dabarti jee du'aa nama godha. Rabbi haa tolchu. Tirana kunis ni balaqqisa. Maaltu balaqqisiisan jee balaqqisa maan kun. Aayaa. Dhiyaadhaa gaadis dhufe. Durarraa eegalla. Durarraa eegalla. Wallee nama chipsii na nyaachuu jiru san kajeelu jiru jiraan soggus. Hai. Aboo waggaa unaanii jettanii damma usiniin ijoo usiniifin kanna. Waggaa unaanii jettanii isiniin kanna damma usiniin ijoo. Ayyee dhufee ammaniin dhufa. Bakka akka hidaa sanii irra jira jettanii reefuu. Ammas tabiraa moobaayil. Akkasiin naa ciibsuu diide akkana dhaabuu malee. Tarraatuun baasaa bar baasa. As been jettanii. Dafa. Zabbatnaan kurkumni zabxaawudhaan irra jira. Way. Qalamaan fide dagaa. Ijaan agartan malee beeytanii. Haaya. Anis beekaatiin akka konnekshinistii godhetti nanis istii godhu jira. Way ajaa'iba. Tarraatun. Waan inni haquunis dhabe. Wattu haa ciramtuu hitifamtu. Maashaallah. Egaa yoo feete ammas wanitti tunis lafanne duraa qofti itti eegaasi. Atarraatun way. Egaa bismillahirrahmanirrahiim. Yaa Rabbi tolchi. Ani sanqaan sagantaa ta'arraa tana fixuun waan hin dhiisne kaa. Daataa yoo dhumes gabbeetumaan maallaqa na harkaa fixxee wanti. Maallaqa na harkaa fixxee way. Afaagee taaniin fudhadha.
Meesha kuttisaanoo ajaa'ibaa. Wayii Addisa Islaamaa wallaahi. Nama ol deebisaa gaa nama deebi'u tana kute. Warra deebi'u tana ifatee kute ol deebisaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ani Sumayyaa maa ol ka'ee jaadattee lafaa waliin kaatu jee. Egaa irraan tanaa arfii 10 eegalla. Arfii 10 eegalla. Meegaa ammaa asirra barreessaa beesin. Usha. Konekshinii sidii arfii 10 jaa eeji. Oo 10 fi jinnii fi gabbii kennu dura. Nam lamaan siyaasa wayinaa miti. Ayyee harfii shiinirraa jalqabnaa. Shiinirraa jalqabnaa. Harfii shiinirraa jalqabna. Shiireefuun tana ajaa'ibaa agar ajaa'iba rabbiiti. Harfiin shiin maali? Tuqaa 3 qabdi. Tuqaa 3 qabdi. Shiin jennee jirra. Harfii shiin tamaaliitti jenneetti sirra dubbannee jirra. Takattii tana shir godheetiin taafee walii deebina. Ayyee. Nervishin. Ayyee. Harfii 13ffaati. Harfii shiin harfii 13ffaati. Isiin tun tana fakkaatti argitanii jirtan. Harfiin shiin jalaan booti ati sagalee qaqqabu eegalee. Way ajaa'iba rabbiiti bara. Oguu tokko tole. Waalaikum salaam Abaa Zarri. Ayyee. Harfii sagalee jeetan. Hidhii teenya kam taati? Adamni keenya kam ta'a? Ilkeen teenya kam taati? Silaarraan tana. Wanti tottolcheeti ilaal. Bikkatti uumamtus bikkaan suuraa sikkaan suuraa ajaa'ibaa takka tolchee. Maal gootan gaa? Carraa keenya akkana ta'e. Way carraan keenya kana ta'e. Ayyee. Ami wal waan irraa jaalatu. Madiina. Harfiin shiin. Harfii 13ffaati jennee. Harfiin shiin harfii 13ffaati. Bocinis akka agartan kanaa wanni irraa himuun jiru. Hidhiin teenya jalqaba harfii akka walii galaatti boodaan himaa. Harfiin tun harfii sagaleeti horii jettan harfii sagaleeti miti. Biseen nokkam. Jalqaba osoo maqaa yaamne duratti fakkeenyaaf namni tokko ayyoon takka obboliin takka dubartiin takka teessee waa gurgurti. Kuduraa haa ta'u, timaatima haa ta'u, maarree haa ta'u, hoo teessee gurguru jirti haa jennu. Reettiin gootee jechaa dhuftee oguu isin nyaachuu deemte jechaa dhuftee ree jamusoo oola. Beelee jechuusiiti afaan reeti. Beelee jechuudha. Jechaa dhufti. Nyaachuuf deemti dura. Oguu isin dura nyaachuuf deemte. Jettiin tuni maal jetti haati takkaa dubartiin waa gurguru jirtan jettiin. Jettiin maaliin eegalu siiti?
jalqaba shiin gizee dubbannu shiin gizee dubbachuu deemnu maaltu baa hafuura qubeen san harfiin tun kan sagaleetii miti funyaan qabannu jechuu dandeenya gizee dandeenya kanaafuu reeti barfuudhuu deemti kana gaadaa oguu isin deemti tich deem dhawi tich jettiin kanaafuu harfii sagalee harfii hafuuraati harfii yookaan qubeen tun qubee hafuuraati maashaallah qubee hafuuraati harfiin tun harfii hafuuraati hayyee eegaa hidhiin teenya kam taati daba hidhiin teenya kam taati hayyee hidhiin teenya ogguu jalqabalaan wayii namaan tana fakkeenya re'eetti tana isinii fideef bakka hadhiiraatis ta dubartootaatis bakka intala teessee kuduraa gurgurtuu san yoo teenye ogguu jechuu deemu san hidhii teenya kam taati kaalkuleeshin godhaa hidhii teenya kam taati gideettu hidhii ni banamtii ilkeena kam taati qaceellotti irra laalaa qaceelloo laalaame gizee jennu san shiin jennee dubbisuun duratti gizee jennu hidhiin teenya kam taati harfii sagalee yookaan harfiin tun harfii hafuuraati jennee sagaleeti miti hogguu jennu san osoo shiin jennee yaamne duratti gizee jennu hafuura abbaa agarree jirra hidhiin teenya kam taati tilmaama yookaan ifirra laala ilkeen teenya kam taati ifirra laala arrabni keenya kam ta'a ifirra laala harfii qubee abbaa fedheetu hogguu dura maqaasii ilaallu hidhii ilkee fi arraba barbaachisaa yoo ta'e gizee kokkee yookaan hafuura yookaan sagalee wanti afreen kun barbaachisaa hidhii ilkee arraba sadiimi hafuuraa fi sagalee itti hidhaannee walitti afreen kan dabree kokkeen irra ni hidhaamti ammoo hogguu sagalee bakka sagaleen irraa baatu laallee funyaan ni jira hidhiin ni jirti arrabni ni jira uuruun ni jirti san gizee sagalee laal gizee sagalee laallaa maashaallah ayyemeen barreessaa daba takbiir jenna sa'aan nurraa kutu jirti sa'aan teenya sa'a waan qonni nyaatee jecha achiin oofa ilaa sa'a shanniin oofa hidhiin ni banamte hoyyee maashaallah hidhiin ni banamti hayyee hidhiin ni banamti banne ilkee waliin xuuxu kajee jira maashaallah hidhiin banaadha sirri hidhiin banaadha waalaikum salaam nasreddin tamaam dhiyaadhu asli ayyee arrabni irgaan oliittu gaa hayyee maashaallah hidhiin banaa kee cufaa mee akkamiin cufaa akka taate ilaalla hayyee bayaan ummaa ilkee walitti dhufti arrabni ka'ee atti hafa hayyee ilkeen waa tuquu haya gizee jennu fardiin shiin gizee dubbisuu deemnu kana fardiin hidhiin banaadhaa ilkeenis walitti tuyxu tana qabachuu qabna haa hordofnu ammaa tana isin cuftii deebistanii ibsa waliigalaattiin fudhadhaa bikka tana harfi shiin tana ammaas sirri na hordofa dubbiin bakka arrabaa jirtu waalaikum salaam dhiyaadhaa ilma murawwaa nagee wallahi alhamdulillah dhiyaadhaa
umumuha nuha maashaallah galatoomi wallahi laziim ayyee okay ayyee isin cuftii deebisan ifirra laaltanii deebisan amma idaannaa yoon qabaadhees na hordoftan yoo akka isin jettan san walit gulaalee walit deebisees na hordoftan egaa hidhii dubbanne taafuraati jechuu dubbanne lama sadaffaa ilkeen adda banamtii waliin tuutu amma qabxiin guddoon takka arrabarra jirti shiin gisee jennu arrabarra jirti arrabni akkam ta'a qalbiin hordofaa arrabni keenya akkam ta'a gisee dubbisu gisee na aariiti beektaa narra laalina hidhiin teenyaa fiinxii hidhii teenyaa arraba keenyaa jechuudha fiinxii arraba keenyaa ilkee gama jalaa ilkee gadi fiinxii arraba keenyaa haduraa jechuudha fiinxii arraba keenyaa haduraa ilkee jalaa hara duubaatiin itti gad dhiyaata itti gaggottoonfata fiinxii arraba keenyaa gamanaa fi gamanaa fiinxii arraba keenyaa gamanaa fi gamanaa ilkee aa'oo lameen jidduu na hordofa fiinxii arraba keenyaa lameen kaasii fi asii ilkee teenya aa'oo lameen jidduu na asiinis akka hogguu saa dubbisuu deemnu hogguu zaal dubbisuu deemnu yookaan harfii sadaffaa saa dubbisuu deemnu yookaan harfii saglaffaa zaal dubbisuu deemnu arraba fiinxa keenya haduraa ilkee fuula duraatii walitti qabnutti arra harfii shiintan hogguu dubbisnu arrabni keenya gama duraa ilkee gama jalaatti gad fiinxii arraba keenya haduraa ilkee gama jalaa gad siqaa eegasiin arrabni gamanaatii fi gamanaan jiru aa'oo teenya lameen ka gamanaatii walitti qabna ka gamanaatis taasiitis aa'oo teenya lameen ka gamanaatii walitti qabna achi jidduu seene jechuudha adaraa ifirraa murinaa booda gisee waa alanchitan arraba akkana gara gaggalchatanii geerabdan usmaanii akkana na godhe weerfii maaliin qaraa miti arraba na murchisiise datanii sababan dandeewan ahaay tatankan ifeeggan boodan mormi kiyyan jiru sa qoy morman qabuwan ajaa'ibaar qoyaamee morma kiyyaan barbaaddadha boo morma kiyya dhabee rifirra qoyaniin kun morman qabu natti ustani mormi kee dhabnee jiraati morma kee as deebisin anin jettanii qoy waytunis baasaa waalaikum salaam afagaa'u morma kiyyaan dhabee bara mormaan ifirraa dhabe hay boon ijaa oolle boona roobootiin nu qoraa'isu jira booda akkanaan hin jenneefiin deemaa rabbaa morma kiyyaan iflaala nama faashin shoo footoo qabu deemu qa faashin shoo gisee footoo qabu deemu dhaqam nama footoo qabu deemuun ibsi morma ifirraa dhabee hay boo maali ajaa'ibaar tunis baasaa way ajaa'ib natti ustani isin natti nimtanii waalaikum salaam sumayyaa wakun amma morma kiyya mataa kiyya farkeha wo footokoopi mo jettanii booda aha buutiingii ummata hootii na dittirin ka bideen akkas jeesamu buutiingii warra hogguu huccuu bituu deeman itti kaayanii jaan gise mataan pilaastikaanii mataan irraa murameeti qullaafaa jira beetee katabbii faasirra laxxabaniiti jeeja akkasiin ibseenis way ajaa'ibaar tunis baasa hayyeegaa amma karaa darsii teenyaa deemina morma malee jijjiirami ayyee
Karaa darsii teenyaa deebiin ammaa tan. Na hordoofi jirtaniimi. Ammaa tana ka dadhabeellee mirqaana jeeti yaada. Akkana godhaas. Dantaa isaatii bo'anii sagaluma xiyya narraa dhageeffadhaa boo. Hogguta kakaanii na dida, hogguta kakaanii na dida. Wuy! Nama raachuu deemanii isaa wanti kolleekshiniin fi moobaayilis wallee nama raachuuf deeman isaa. Haya! Harfi shiini jira qalbiin hordofaa tun biqilaa qabxii gizeenan qalbiin hordofaa jee harfi jabduus itti deddeebiitiin isinii akka isinii galu. Laaftuudhaas tana laaftuu jeetiif dura isimaa akkas ammoo taniin xiyyeeffannaa itti kanne qalbiin hordofaa sirriin hordofaa. Ayyee yoo dadhabdanis jidduutti shaashaa isin godheetiin ol deebina amma karaa darsii haa deebinu. Karaa darsii haa deebinu. Darsiin teenyaa wani ijoo jiru. Maashaallah. Haya. Arrabni keenya ka duraa maal ta'e jennee hidhiin banaadha. Ilkee waliin tuyxuu. Arrabni keenya ka duraa kaasii kun as jala seena. Gama jalaa kana seena. Fiixee arrabaa gara duubaa gamanaatii fi cinaacha gamanaatii fi cinaacha gamanamaatiin bikka tanaan ka jiru eessa dhaqa? Aawoo teenya taasiitiin ka gamanaatis walitti qabna. Kanaas fiixee arrabaa aawoo tanaa walitti qabna. Walitti qaba. Qabaame. Arraba fuula duraa gad buusaatii arraba gamanaa achi aawoo lameen jidduu naqa. Lachuu gamanaaf gamanaas. Ja. Mee bira ja. Naaf yaadi. Addee mee tolee jiraati mee maal sirrii jira waan hin argoon. Waan jiru reefu farqee maan tane farqee. Ayaa jaamee. Abooti Adinaan Adam obboleessa kiyya jeeqinsa nukaayini beeyati sin barsiisuu beey baasaa hoo kurbaa Adinaan jaamu kan beey gax si barsiisuuf hin dhufne nama barachuu deemuun dhufe garee bakka xabbasaatii miti obboleessa kiyya deemu ta xabbasachuu barbaadde bika xabbasaa barbaadde dochi keessaa tasii hojii haasoyte haasoysisi. Ayyee akkaataan ani itti barsiisu ati naan beeytu deemi bika xabbasaa dhaqi tasii sa'a tana jala ejjantu hin jirtu deem fagaadhu. Ani namni naa hordofee firree asitti beetii miti nama dilli naa laalu dilli naa hordofuu miti. Kadhimma akkasii qabu baha. Akkaan an barsiisutti naa hojii deeme hordofuu feeru hordofaa. Ayyee zabxaa feeta. Ayyee jau jirtanii mee nama 212 miti namni miiliyoonni 12 yoo laale fedhuu laalaa fedhuu dhiisa ani akkaan itti barsiisuun niin barsiisa. San akkaataan itti ifiitti jaatti deemu malee akkaataa itti namni itti naa himuu miti. Adinaan immoo waalaikum salaam magana gaadhu itti jaane gaadhu ni qofaltaa sanuu Adinaan kani si lolu jiru qofaltaa aareetiin jira waqa ammaa nan aareewu kani si lolu jiru qofaltaa qoy hin aartuu kaartuu fi si jiru jira bakka oo maashaallah. Faayo hinaarree bari hinaarree jechuun akka inni aaruufin jaa inni aaruu dhiisee dhokkof laa akkam goota akkam goota nama akkanaa kan akkam gootamee bakka kottu obbo obboleessa kiyyaa si warra koo ayyee amma karaa garsiitee nyaat deebinaa.
Coraa maali yoo? Itti humna. Ayyee jau jirtanii sirriidha akkaataatti jettan san. Akkaataatti jettan ammoo dhiifama harfii tana gisee finne waan takka waan sagalee teessaniin isirraa barbaadu jira bilbila asirratti isii barreessaa bilbila saniin bika sagalee san gisee geenye harka milikata gootanii abalu jee akkasitti isin bilbilee isin cuftiinuu akkasitti sagantaa san hordofaa deemna waliigallee gaafa quraana qara'uu geenyes inshaallah haala saniin oofna ammaan tana yoo isinii galee jiraate waa'een shiin kun ilaanqa jennu geenye jira amma eega jennee booda shiin jennee dubbisuuf ilkee teenya arraba qabnee hagamanaatii fi hagamanaa gallakkisiisa xiyyeeffadha waan ijoonaa hordofaa shiin gisee jennu jalqaba inni banamtii ilkeen bana jirtii arrabni fuula duraa jala seenaa hangamanaatii fi gagamanaa ilkee aawoo lameenii wali qaqqabnaa eegas booda hogguu shiin hogguu jennu hafuurri gadhiibee shiin hogguu jennu ilkeen lameen fiinxaa arraba gama moggaa lameenii qabde gallakkistii akka gallakkisteetti arrabni jala jiru san gubbaa tuqa arrabni keenya fiinxii arrabaa kan ilkee gamanaa kara jalaa jiru kun akka gallakkiseetti fiinxii arraba keenya ergoo kana tuqa ayyee tara torbaa jennu dura akkaataan isinii jee qabdanii tara torba jenneeti bira dabarre yoo isinii galee yoon galle wariin galee na himtan ayyee shiin takka shiin hordofaa waniin anjee sirri musliim miti hordofaa shiin ha isiniin galin waa'ee shiin irratti namni galiniif yoo jiraate asin milikata naa godha yoo isinii galte takka naa barreessa kan galiniif lama barreessa dafa hagaleef takka kan galiniif lama ree tana dura turteeti arraan tana nasiibatti konnekshinii ni dide maallee ni dida waan hundinuu hanqaan gabbee kaartii bitadhee itti dhufutti ammas daataan naqajee sa'aanni kutte kanaas eegaan gallakkisee booda naarkaa dhabame na dhokotee na duubaa dabarsu jira ammoo asirratti moobaayilii riistaarti ta'ee jira ajaa'ibaa bartaarraa tana maashaallah awwal siin gallee fa abdattu atoo hawa abdattu tara lama ilma room ibrahim maashaallah bilisaa oromoo ati takkasii galteeti takkasiin galiin haya bilisaa oromoo tara takkasii galtee tara bagana gaannutti saahibii maashaallah horii galteef haya atiin kubbar adinaan kiyya wayyaa qashtii kiyya sii galteef alhamdulillah abjaawata ma dhuftee bagana gaa dhuftee seeniyaa maymuutiyya khalifa islaam ነው እስላሙ maymuutiyya ሀዊ የባቴ ልጅ እኔም ያለማይ ልጅ ነኝ አንቺ የባቴ ልጅ ነሽ ባቲ ነው ባቴ ተካረ ዴቢያ ደብነ ጊዜ ፍራን ጉሙ ቀልቢን ወርዶ ፋውሪን ገሊኒፍ ወሪ ገሌቢስ ንጭም ሰተን ወሪ ገሌቢስ ንጭም ሰተኒ ወሪን ገሊኒፍ ቀልቢን ወርዶ ፋ ሀርፊ ሺን ኩለ ሰደፋር ሀርፊ ሺን ተና ቦጨሲ ኩማ ገርተን ከነት ላልተኒ ሺን ወጉ ዱብስኑ
maqaa shiin jennu kana oguu uumnu harfiin jalqaba taafuuraati. Hafuura abbaa hafuuraati. Itti aanee hidhiin teenya mana taati. Ilkeen teenyaas waliin tuyxu. Fiixee arraba keenyaa kan duraa afaan ilkee gadii karaa duubaatiin gad dhokatee ta'a. Fiixee arraba keenyaa gamanaa fi gamanaa aa'oo teenya ilkee lameen gamanaatii fi gamanaatiin walitti qabna. Walitti qabneemi hogguu harfii tana dubbisnu aa'oo hafuurri gad dhufeeti bikkii ilkeen qabamti tun gallakkistii haasii aa'oo arrabni fiixee arrabaa kan jala jiru ol deebi'a ol tuqa aa'oo ergaan afaan keessaa ka gubbaa tuqa tara sadii jenne isiniif na hordofa shiin arrabni keessan fiixee akkam ta'a shiin 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 ayyee takbiir araan tana gattaatiin hafuura baafachaa takbiir maashaallah takbiir warri deebistan takbiir warri isin ergattan daay warriin galiniif amma tana tana warriin galiniif sagantaa sheer godhadhaati taayimilaayinii keessanirraa boodarra hordofa hamma dhuf haasii achi isiniif gala inshaallah maaliif viidiyoo waan waraa taa'u jecha akkasii takbiir daay ililli way maan bututeerra saanis kutte dafaa arfitti aanu dabarra harfi itti aanu dabarra harfi kudha afraffaa harfi kudha afraffaa ayyee aya ililli teessanina garreeran faayi wayyee maashaallah akkanaar akkanatti harka akkana if gammachiisaa gaa'u shaashaa if godhaati aya labbiya sheekakiyyaa وبنت تقول الناس لا لكن أيه هايا عارفين كل أفرفا صاد جامد صاد 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 ساداتم يا من جينا صاد صاد نمني مكان سادا وجيرات اسكيسا صاد جزين اي صاد جزين اي مال بنو يا ما قلت نجين انا مكان سادا وجيرات سادا صاد 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 إيجا نلا أكادا صاد تيو ممتو صاد أكادا ومسي لا أيامي ما تمولني صاد أيه هايا حرفين صاد
harfiin saad jennuun tun laaftuudha. Laaftuudha. Akkamiin laaftuu asaan akkatti laaftuu waliin laal. Ollaasii takka laallee jirra. Ollaasii irratti waa idaan. Ollumasii irratti xiqqoo addameessinaa eegas booda saad okay. Hidhiin banamtii taakka dafa hidhiin banamtii dhiqata nagaa ala hayyee binti Islaam arrabaa keenyaa mooyidhiidha. Saaxii miti saad jennaan malee saaxii miti. Egaa namni tokko gisee dubbisu akkana dubbisu jira. Sat miti. Akkana illee miti akka afaan Oromoo gisee bareessinu saad akkana bareessina afaan Oromooti. Saad harfiin harfii hafuuraati. Harfiin harfii hafuuraati. Harfiin saad harfii hafuuraati. Hayyee hiikaydii tana gaafa laaftuudhaa woomata akka ollaa siree idaana jenne wani takkittiin idaanu hidhiidha. Hayyee amma harfii saadii deebinaa. Akkaan ulfaattu harfiin tun akkaan ulfaattuudha. Ammoo akkaataan uumamisii laaftuudha. Isiin tun akkaan ulfaattuudha. Akkaataan uumamasii immoo laaftuudha. Qalbiin hordofaa. Harfii tana harfii shiin jennu kana harfii shiin jennu akkaataatti humna ilaallee jirra. Arrabni keenya akkam akka ta'u ilaallee jirra. Siriidhaami. Arrabni keenya harfii shiin akkam akka ta'u ilaallee jirra. Hayyee arraba keenya guutuu isaatti akka kanaaf goone haa ga'uunu. Dura harfiin tun hafuuraati. Saad ni dandeenya. Saad hafuura uwwaa abbaa qabbanaa abbaa lachuu wal keessa abbaa. Harfiin tun harfii hafuuraati. Hogguu bo'oo afaan keessa hafuura abbaa malee sagalee hin baatu jechuudha. Katti aanu harfiin saad hidhiin teenya geengoo taati. Aliif baataasaa irra baasee peejii gaddisa islaamaa irratti ol baasisan yoo laaltan hidhiin teenya geengoo taati jenne. Akkasiin laal. Daal, zaal, raa, zaay, siin, shiin jenneeti jalaan saadii jira. Cuquliisa katabbii cuquliisaatiin jirti. Gabateen akka jirtutti adii aliif baataasaan jiruusan adii keessa jiraateeti. Sanduuqa adii keessa jiraateeti. Fi saad haan gubbaan cuquliisa keessa jirti. Halluu cuquliisa keessa buluu jechuudha. Jalaan saadii jira. Buluu keessa jirti isinis yookaan cuquliisa keessa jirti. Harfiin
hanqii harfii cuquliisa keessa jiru san hogguu dubbisnu hidhiin teenya geengoo ta'anii jarri adii gabatee sanduuqa adii keessa kaniin barreessisan hundinuu hidhiin teenya banaa taati. Buusadhaa akka buusattanii waa darsitan hordoftaniifin achirra isinii baase. Katabbii afaan Oromooti wajjin. Namni san buufachuu hin dandeenye. Dhiiseetumaan biraa deeman. Buufadhaa akka asitti akka nan dararreef. Edda simeetiin jira. Waan hin asaayimantii isiniin jee isiniif itti hime isin ajaje godha akka daddafnee darsitan finnee quraana qaruu seenu. Kanaafuu gabatee san keessa yookaan harfiin barreessa keessatti akkana torba akkanatti 428 jeetiin baase alii baataa saajim ha jalaan swaadii jira cuquliisa gandi cuquliisaa gisee hunda hidhiin teenya geengoo taati qo'adhaa qottaa boru sagantaa boruu irratti waan hin fedhan isin gaafadha hayyee. Ayyanii nu gaashir akkasii tanaafuu harfii swaad jedhu tana swaad hidhiin geengoo taati. Ayyee arraba akkas gootaniimi hidhiin geengoo taati. Ilkeen bakka hogguu shiin dubbisnu taate san jirti. Ilkeen bakkuma san jirti. Akkaataa uumama shiinitti ilkee arraba keessanii fi ilkee tolchaan jee. Ayyee garaagarummaan kanatti xiqqoo gisee dhuftu hidhiin teenya geengoo taati. Gisee tun milaala. Gisee namni dubbachuu jiru namaatu hojii haasa'u jira beekte osoo haasa'u jiraniiti shokon wali fakkaadhaa dhufti. Jettaan hidhiin ta'e akkam taati? Hidhiin ta'e akkam taati? Jettaan hime oguu dubbistu oguu namni ta'e us jechuu jettaan moo jettee hidhiin ta'e akkam taati? Hidhiin akka ta'e akka taatu akkas goota jechuudha. Oguu us jettee suutatti gisee isaatu hidhiin ta'e akka gootu taate taakkasan halamadaa harfi hafuuraati jennee arrabni keenya akka hogguu shiin godhuu deemnu san tahee ni furdata. Ismaa'eel shorra arraba afaan keessa rabi jiru raba furdisuu dhufe kun kana babaasaatiin jeena. Arrabni ni furdata. Ni arrabni akkamii furdata akkamii qannata? Arrabni akkamii furdata akkamii qannata? Arrabni keenya ni furdataan jee akka harfii shiin san ta'eeti furdata. Yoo adda bal'isne arraba kana yoo adda dhiibne ni qallateeti akkana adda harkisata arrabni namaa. Yoo walitti sun tursine walitti deebisne akkana walitti deebi'eeti asiin furdata. Ulaanula namni harkanii jira. Ulaanula waan bishaan keessa deemu waan cafcafa keessa deemu dur takka ogguu roobni roobe wanta laga haramaa fiixa akkana guuteeti gabbala qabeetee caffee keessa akkana keessa deemna waan akka raammooti. Ogguu kana qabne nama ciina beekee nama miilarra nama dida fuuneete gisee akkana harkisne ni qallata qallaa tokko ta'a gisee kana walitti deebi'e ni furdata. Arabni namaatis akkasi ogguu adda harkisne ogguu aragga dhiibne dhiibne kana ni ballata ni qallata jechuudha ogguu balleetti ni qallata. Ogguu wali sun turiste ni furdata. Kanaafuu hogguu harfii swaad goonu akkaataa kanaat bittee ilkee wali qaqqabne san wali sun tursinaa ni furdita. Fiinxi gamanaa kun ni furdata. Ni furdata fiinxi gamanaa isin galu jira. Arrabni keenya fiinxi gamanaatiif gamanaa ni furdata. Akka hogguu shiin uumuu sanitti bakka san ta'ee maataa ni furdata hogguu jenne ilkeen hin qabdu. Ilkeen walitti hin qabdu ammaan ta'an. Ilkeen arraba keenya walitti hin qabdu. Ammoo hogguu furdate ilkee afaa awoo lameen gubbaa sanatti wal maxxana.
hafiinxaa akkuma jirutti akkana gottoonfatee ta'a ajalatti. Kanaafuu reefu tana jennee amma jennaa jalqaba osoo maqaa isii yaamne boodatti akkaan jeesan godha hidhiin geengotaatii waree godhu jirtanii biratti eewwa asmaa ni beeytaati ni beeytan bakka isin hundinuu agartanii jirtan maasha Allah. Kanaafuu arraba keenya akkasitti haa furdisnu walitti deebisnee haa furdisnu eegas booda jenna saad hayyee saad hayyee bika kana sirriin daawwadhaa joo jirtaniimi saad Khadija walumaan rabbi nu ajiraachisu saad waan nu hafee jira ilaanqa bika jennu laallee jira isinii meetiin jira laallee jira hayyee ilaanqa achi laallee jira ammas shiin gizeenne arrabni keenyaa fi wanni afaan keenya akkam ta'eeti arrabni bika jirurraa ol deebi'ee eessatu kenne as keessatu kenne shiinitti taa'umsi shiinii fi taa'umsi isaan akka tokko walitti dhiyaateeti amma kana guunnu hidhiin teenya geengotaati jenne arrabni keenya akkam akka ta'u laallee jira kanaafuu bika jennu geenye jira achirraa ammas hojii laal saad geennu oguu saa jennu afaan keenya adda banama maaliif ilkeen teenya tajalaatiif ta gubbaa adda dheeratti afaan keenya adda banama osoo hidhiin geengoo jirtu saad akkanuma fiishikaa xiqqoo takkaa keessa jira laala saad ayyee isin galu jiraa miti qollee taatu amma ni jaama saad jenemi haya afaan keenya dabanamee oguu saa gizeenu san saa daadhiisneeti wajji jennu ilaan qara reefu jenemi saa jenemi egas booda saa hafuurri bikka tamitti akka walitti kuusamuu siniif himu bikka itti walitti kuusamuu hafuurri ni himaa amma tartiibaan jedhee himaa saa laa reefu maaliin jee qubeen saatuun ulfaatuudhaan jee ammoo laaftuudha ulfaattuu daftee namaa galtu itti yaannee waan daftee namaa galtu na hordofaa saa diisa saa bika jenne reefu amma booda bakka keenya jiran afaan keenya dabanaa deemne hidhiin geengoodha saa daatti finna saa dhufneemi daa kanatti bituuf saad hin dhaabnu oguu jennu arrabni fiinxi gama duraatii fi reefu tana shiin gizeenne arrabni qallaan san fiinxi gama duraa bakka irguu afaan keessaa gubbaa tuqe qallaa ta'e tuqe arrabni fiinxi gama duraatis ka boodaatis qallaa jira jenne bikee kanatti immoo ni furdate jenne ammas saad bika jennu fiinxi gama duraa osoo hin ta'in ammaan tana garri gama duraa kun arrabni keenya bakka ulii khasara bitandeetiin khasara na dura fitate wanti maarkarii na dura fitatee jira magaalaan deeni bunuun dhaqee zarzara bitadee dhufa inshaallah kanaafuu arrabni keenya bikkituun oguu saad jennu san fiinxaa kana osoo hin ta'in asilaan
as arrabni fiinxiyoo kana ta'e arrabni fiinxiyoo kana ta'e ammaan tana swaad gisee jennu bikka tanaan osoo hin ta'in d bikka tanaan irgoo afaan keessaa ka gubbaatuun arrabni keenya fuula duraa kana yoo ta'e fiinxa kanaan osoo irgoo gama dubbaan tuqin bikka tanaan tuqin arraba xiqqishaan qabaaniin kun arraba xiqqishaan qaba yoo dandeemnaali keessa wali qaxxaleetiin hin garsiisa bikka tanaan swaad gisee jennu irgoo afaan keessaa bikka gubbaa kanaan tuqin yoo kun arraba ta'e fiinxa kanaan hin tuqinu as gubbaa kan bikka tanaan tuqin swaad gisee jennu bikka tanaan swaad 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 haya dhiyaanne fixuudhaaf dhiyaanne tasaa tanaas swaad ammallee bikka tanatti hogguu arrabni keenya kaniin ammas hin garisee kun irgoo afaan keessaa ta gubbaa sana tuqu akka shiin jennee qabatee taa'ee itti maxxanee akka ulaanuu lasanitti itti maxxanee akkana qabatee taa'u osoo hin ta'in swaad gizeenne qabateetti irgoo afaan keessaa tuqee irraa gaddeebi'a tuqeetti irraa gaddeebi'a swaad fakkeenyaaf kubbaa miilaa haa ta'u kubbaa baaskootti boolii waan fedhe haa ta'u hogguu fuutee gidaaraan dhoyte akka ho'iin dhoyte wanni san bonni jiru san gidaari san akkuma jiru ta'e swaad gizeetu akka kubbaatti arrabni akka kubbaatti kubbaan hogguu waa dhoyteet irraa deebiti achirra maxxantee teessu harfiin shiin akka kubbaa osoo hin ta'in akka maagineetiiti arrabni irgoo jekka maagineetiiti maagineetiin hogguu sibiila tuqe sibiila kana tuqe qabjeeja shiin arrabni irgoo gama gubbaa shiin eessaan tuqa fiinxa gama kanaatiin tuqa qallaa waan ta'eef jecha waan qallateef jecha fiinxa san tuqeeti shiin jennee qabeeta hogguu swaad jennu hogguu swaad jennu arrabni irgoo gubbaa tuqeeti arrabni fiinxaa miti gama duraati jenna malee fiinxa gama duraati miti gama duraa kara gubbaa kanaan tuqeeti irraa dhaabbatu tuqeeti irraa gabbu'a swaad saad hin jennu arrabni tuqee hin hafu saad jennee nafu saad jennee nambisu arrabni tuqee irraa deebi'a xiqqoo maayikiroo sakandii amma tokko tuqe sakandii miti maayikiroo sakandii 30-40 yookaan yoo akkam namni tokko jarjarse maayikiroo 30 wajjin guutu saad arrabni tuqeeti irraa gabbuqa walii gallaa saad isinii galee mee isinii galee maashaallah isin hundinuu yoo isinii galee arra yoo hanqi kun isinii galee boru irra deebina harfiin ulfaatuun namatti ulfaatu tan harfiin nama jabaattu ammaas ulfaachuuf jabaachuu nanta harfiin namni jechuu hin dandeenye harfii saa qubee arabaa tan afraffaati saa tajenneen sani tan namni qaama isaa to'achuu hin dandeenye jechuun arraba isaatii fi maarree akka ta'e hin dandeenye harfii saati itti aanee zaal waa wal fakkaattu jecha daal bootatti jirtu zaal fi saan arrabni akka tokkotti uumamu ammas harfiin akkaan ulfaattu tan yoo jettees namatti ulfaattu harfii tana swaad tajennu tan arra hafuurri eeysaan ba'a waan jedhu borutti deebina boru rivishin goonu akka isin hundaafu isinii galu ammaaf takkaaf lama yookaan isinii himaa swaad eebaa hafuura kana ni himaa hafuura ni hima swaad oguu jennu swaad hafuurri kun akka nama sagalee shimbirroo yookaan maarreen xiqqisoo sagalee xiqqisoo akka fiishkaa shimbirootiif maarree hafuurri fuula duraan hin bahu biqilaa lamaa sun hubachuu qabu hafuurri oguu swaad jennu swaad
swad 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 gizeenu hafuurri hidhii teenya amma fakkeenyaaf saa yoo jenne saa yoo jenne as lameen hin beeti hafuurri gallakkisee ba'a ammoo swad 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 jennu swad wanti kun arrabni keenya gama duraatiin hafuura nagayaa abbaa hasagalee sikkisuu jedhaniin afaan oromootiin maafwaacet waan akka fiishkaa wisiniidhaaf ingiliffatti sawwara faranjiitiif dhiise wanni akka fiishkaa sagalee xiqqishoo akka boofaafaan gamanaa fi gamanaan baati qilleensi nagayaa asiin ba'a waan akka fiishkaa takkaa jala jiraan jee gizeenyo swad 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 hafuurri gamanaa fi gamanaan bahuuti sagalee akka fiishkaa sanuumaa kaasii hafuura nagayaa abbaa arraaf asirra dhaa inshaallah maashaallah takbiir arraaf asitti dhaabneeti boru harfii tana irratti deebina harfii tana qajeeloo cimsachuu qabna harfii tana jennaan keessa isinii himeetiin jira harfiin akkaataa isiitii fi waan hunda isinitti himeetiin ta ulfaattus ni ulfaattiin jaa ta jabaattus ni jabaatti jeetiin akka qajeelootti hubattaniif isin himaa laaftuunis laaftuu jeetti isin himaa tana ulaagaa lamaan kanneef takka ni ulfaatti ammoo laaftuudhaan jee akkaataan je'umsasii hedduu ulfaata nama qalbiin jala deemeef laaftu maaliif harfi amma dura laalaa jiru wajji waliin madaalee deemna gaaffiin edda gaafatame takkaa jira harfiin saatii fi swad lama na gaafatte obboleetti teenya takkaan itti deebanis siin deetiin sadii boru waliin laallaan jeen eegaa harfiin saa ta tuqaa sadii qabdu maal akka taate ilaallee jira hubannee jira akkaatti uumamtuu bakkatti uumamtu ammallee meetiin jira ta arrabaatii kunninneen arrabaa dhimmi rakkoon guddoon bikki jirtu wanni to'achamuu qabu arrabaa kunilleen arrabaa hin finne harfii swaad hin finne dimshaashaa walii galchinee finne inshaallah ilaan qaammaan tan dubbachuu jiru kun isinii galee jira hanqiniin ilaan qaammaa waa'ee swaad irraa dubbadhe isinii galee jira maashaallah yoo isinii galee jiraate takbiir yoo isinii galee jiraate namni ilaan qaamman dubbadhee galeef hamma galeef isin cufti akka hubattanii naa fudhadhaa boru inshaallah qaceellotti irra dubbannaa warri galiniifis warri galeefis maashaallah takbiir takbiir waalaikum salaam hawwii intala shawaa lixaa anis Harargee baati Hussein abshir sheer godhiiti sagantaa sheer godhiiti sagantaa sheer godhi eegas booda laalta sagantaa sheer godhiiti booda laalta jalqabarraa siif gala inshaallah seenaa arsii waalaikum salaam amma dhuftanii maashaallah ibrahim abdallah maashaallah ayyee meelilli if ergadhaa wuy alhamdulillah waalaikum salaam caatu adam walumaan irraa jaalatu adde hawwiyaa maan wallahi mee sheer godhadhuutiif taayimilaayinii keetirraa laalta ayyee maarsimoo sabaa maa jette mee ammaan tana jeeqamee maal jette yaa obboleessa yaa obboleettiitiyya ami walumaan nu adeeru waalaikum salaam fadiilaa takkitti bagana gayaan dhufta waalaikum salaam makkiya sagantaan ayyee sagantaa warri sagantaa yoom jira jettan isniina salaasaa arbaa kamisa jimmata guyyaa 5 torban keessaa sagantaa
huruufaa fi quraanaa taammaan tana qara'u jiru kanaa jira sabtii fi sagantaatti yaanimu jira sagantaan taanis ni jirti ta muhaadiraa jira ta seenaa rasuulaa jira ta sheentamaam akkasumatti abbumaayin sagantaa ni qaba abdurahimis seenaa sahabaa qaba akkasumatti usul salaasaa sayid yusufii qaba sagantaan gaaddisa islaamaa irra deemtu peejii tana irra deemtu laayifii hedduu jiru ani amma tanii himu jiru tiyya qofaan himu jiru sagantaa isinii irraa ilaanqaa jimmataatti walumaan rabbii galata nawaan waalaikum salaam tokkoomsa bagana yaannutti sabtii fi alada aqiidaa salafaa saa akka amma dura saa takka saa lama jechuudha naan PM akka biyya naayiroobiitti egaa gugul seenaati konfartara seenaa namni hundinuu akkasitti garagalchadhaa saa teessan hubachuu dandeessan saan naayiroobii gisee nu biraan naayiroobii saan qanaate naan PM te biyya jirtu maqaan eeytanii inshaallah akkaataa itti godhatan yoo barbaachisaa ta'e sirratti isiniif himaa agarsiisa akkasii godhatanii namni hundinuu sa'a sanirratti biyya fedhe yoo jiraate sa'a sanirratti beekee ni dhufaa jechuudha kanaafuu isiniin irraa ilaanqa jimmataa harfii arabiffaatii fi quraanaa sagantaa tanaa jira tijjaan baadha sabtii fi alada aqiidaa salafaa guyyaa limeen kanaan qabaa ayya akkana asma sa'a tana dura sa'a lama irrisi bar eegallee sagantaa xiqqochoofne konnekshinii kurkummii nadhee zabxaan nadhee numaa akkanatti jidoo to'a na jala godhee xarabaa dib lafa na godhe dhiira marsimooy obboleeysa kiyya kabajamaa qaalii posti maridiyaan anti way ku ji'oogiraafii waan bar PM fi AM kutaa 8tti posti maridiyaanii fi anti maridiyaan kutaa 8 ji'oogiraafii irra qaraare way ana bedakami way te durne yaadachiistee bar way badaan way naa gaafa biyya jiru waayo waalaikum salaam yaadduga Abdul Malik ay ani silkiitiya wallahi lazim Abdul Malik barbareeffama kheeree arkeeti si bareesinya waalaikum salaam Abdul Qadir silkiitiya eda osoon dabarsu jiru sa'aati bilbiltu san chaajara fixatteeti dhaamte si barreessee bar peejii gaaddisaa irratti bar si barreessee deebisaadha sa'aan ati bilbilte san sa'a hin dareene ta'uu malaan jee hayyee hogguun sagantaa fixadde amma hogguun sagantaa fixadde irraa gabbu'e bilbili waalaikum salaam habiibtii way habiibtii giseen jehuutiyyuma namni san sabako ani naayiroobii jira keeniyaa naayiroobii islii karaa lamaa masgiida oromoo istuudiyoo gaaddisa islaamaa keessa ammas kursii tanarraan jira akkasuma deemtaa maappiriidingiidha yoo na barbaaddee na fidde ahooti akkasii ayyee obboleeyyan kiyyaa akkamit sagantaa fixadhe sagantaa agarsiitii fixadheeti tanaafuu daqiiqaa 3 naawe isin biraa deemuuf isin biraa deemu wayyo ayyee walaloo nama sakraanaa takka isinii jeetiin adda baana
Kaani sakraanee beeyte walolo qopheesse. Ani khaniin raqee Sheekh Abdulatif Mattaan magaalaa Ramayaa Sheekh Abdulatif Mattaan isarrattiin qare qaraatii egaan as dhufe immoo aqiidaa Sheekh Anwar irrattiin qare ayyee Sheekh lamaan kanarraa hin qare isa san silaa harkee bareedaadha. Saafii maal jette? Ayyee an sagantaa deebitadheera. Ayi daqiiqaa takkarnaati. Beektaa? Sakraanee jira beektaa? Sakraaneeti? Makanin nogoti ya bersho. Makanin nogoti ya bersho. Alkena kalian kia guya ke bersho. Wei bersho. Oguni sitmete ani rugumati. Oguni sitmete ani rugumati. Lirti arayete taka wei yirti. Wei. Yo taka yirati. Gredi la pasa. Taka tin tawetim. Botaraka. Botaraka gore. Lavati wekasa. Wei bersho. Wei bersho. Magara nogoti. Oi. Magara nogoti ya bersho. Oi. Alkara kalegia. Guya ke bersho. Nagatti. Egaa boortanii inshaallah sagantaan gaaddisa islaamaa taarraa xumurtee jirti. Inshaallah sagantaa boruutiin sa'a tana dura sa'a lama irri sa'aatii sagantaa sanirra walitti deebina inshaallah ilaan qaborutti nageetti naa turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.